Maqaa Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoo. Amiin. Maqaa Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoo. Amiin. Maqaa Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoo. Amiin. Soomuu irraan kan ka'ee jilbi koo ni hollate. Foon anarraa dhumee si nan huqqadhe. Faaruu Daawitii. Faaruu 108 yookaan 109 lakkoofsa 24. Kabajamtootaaf jaalatamtoota maatii Waaqayyoo, Waaqayyo kan isin jaalatu, isinillee Waaqayyoon kan jaalattan, bakkee garaagaraa, waldaa garaagaraa irratti argamuudhaan haala mijataa yookaan hin mijanne keessatti argamuudhaan sagalee Waaqayyoo kanaa barachaa kan jirtan hundumti keessan maqaa Waaqayyo Gooftaa keenya, Fayyisaa keenya, Qoricha keenya, Yesuus Kiristoositiin nagaa Waaqayyoon isin gaafadhaa. Akkam jirtu? Akkam yoo nageessanii? Ameen. Galateeffamuu nama waaqummaa isaa kan ta'e galata Waaqayyoo jennee immoo akka isa galateeffannuufis qooqa keenya kan nuuf saaqee maqaan Waaqa keenya bahaan lixaatti kaabaa hanga kibbaatti lafaa kaasee hanga samiitti bara baraan kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Akkasumallee maqaa isaa waamnee maqaa ishii dhiisuun kan nuuf hin danda'amne sababa fayyina keenya kan taate karaa ishiitiin balballi gannataa kan nuuf baname maqaan haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam mirga ilma isheetti kan kabajamteef kan ulfaatte nuuf haa taatu. Itti dabalees yeroo hundumaa kan nu eegan, kan nu tiksanii, qormaataa fi badii garaagaraa irraa kan nu oolchan, akkasumas fuula Waaqayyoo dura dhaabachuudhaan kan nuuf kadhatan, maqaan ergamoota Waaqayyoo, maqaan toloota Waaqayyoo hundumti isaanii iyyuu akka kabajaa fi kennaa isaaniitti akka Waaqayyo isaan jaalatee isaan kabajetti kan galatoomanii fi kan ulfaatan nuuf haa ta'ani. Egaa barsiisaa inni gaariin, barsiisaa inni dhugaan waan barsiisee ittiin jiraachuu fi hojiitti hiikuu kan danda'u Waaqayyodha jechaadha. Egaa ani sin caala beekeen isin barsiisa otoo hin taane, sin caala baradheen isin barsiisa otoo hin taane, ani akka meeshaa ta'ee kanan dubbadhudha malee kan nama barsiisu barsiisaa inni dhugaan, barsiisaa inni gaariin waan barsiise ittiin jiraachuu fi hojiitti hiikuu kan danda'u Waaqayyodha jechaadha. Kanaaf anaaf sin gidduutti argamee iccitii isaa fagaatee jiru dhiyeessee isa dhokatee jiru immoo ifatti baasee ana afaan ittiin dubbadhu isin immoo laphee ittiin qalbeeffattan nuuf kennee anas isinis hunduma keenya akka nu barsiisu akka nu gorsu tolaaf eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Soomuu irraan kan ka'ee jilbi koo ni hollate, foon anarraa dhumeesi nan huqqadhe. Faaruu Daawit faaruu 109 lakkoofsa 24 irratti jecha Waaqayyoo kana bu'uura godhanneetoo kan nuti waliin barannu ta'a jechaadha. Egaa yeroon amma keessa jirru kunis yeroo tsoomaa waan ta'eef waa'ee tsoomii waliin barachuun barbaachisaadha jechaadha maatii Waaqayyo. Egaa akkuma guyyaa kaleessaa tsooma jechuun yeroodhaaf wantoota dhorkaman irraa of qusachuu yookaan immoo dhiisuu jechuudha innee walii gallee barannee turre jechaadha. Akkasumas tsoomii jechuun dhorkuu, dhiisuu, murteessuu jecha jedhu of keessaa qaba inneerra. Egaa walumaa galatti tsooma jechuun wantoota Waaqayyo waliin walitti nama buusan irraa of eeguu yookaan immoo of qusachuudha jechaadha. Akkasumallee fedhii foonii ofii dhiisanii eeyyama Waaqayyootiin foon ofii cooloksanii kadhannaa fi sagadaan Waaqayyo wajjin jiraachuu akka ta'e ilaallee irra jechaadha. Egaa tsooma keessatti wantoonni dhorkaman maal fa'aa akka ta'ee fi wantoota tsooma keessatti immoo raawwachuu maal akka qabnu, tsooma keessa maal raawwachuu akka qabnus hunduma isaa waliin barannee turre jechaadha. Inni kan biraa tsoomni yoom eegalee, akkamitti eegalee kan jedhuti. Egaa Addaamii fi Hewaan seera Waaqayyoo cabsanii, ajaja Waaqayyoo cabsaniitoo waan turaniif Waaqayyo immoo waan isaan adabeefi isaanis bootaa isaanii duraa sanatti deebi'uudhaaf tsooma filatanii jedha. Gara Waaqayyootti deebineetiin hin tsoomnaa jedhanii subaayee qabatanii turani.
kanaaf idduma sanaa ka'echaadha tsoomni. Isa duras immoo Waaqayyo gooftaan keenya tsooma kan hundeesse Addaamii fi Hewaaniin biqiloota gannatti keessa jiran hundumaa akka nyaatan ajajee garuu biqiltuu isa balas kan jedhamu tokko gaarii fi haraa kan adda baasu tokko hin nyaatiina ittiin jedhe jechaadha. Egaa lafa kanarra kan jiru kan nuti nyaachuu qabnus kam akka ta'e kan nuti nyaannes kam akka ta'e adda bahee jira jechaadha maatii Waaqayyo. Kanaaf Waaqayyo gooftaan keenya mukeen gannat keessa jiran hundumaa nyaadhaa ittis fayyadamaa jedheeni. Garuu muka gaarii fi haraa adda baasu kan hin nyaatinaa yoo nyaattan garuu du'a ni duutu jedheetiin itti meechaadha. Egaa isaanis isa gaarii sana ajaja Waaqayyoo kana hundumaa erga dhaga'aniin booda isa balasii Waaqayyo nyaatinaa jedhe sana nyaataniitiin du'i itti faradame yookaan itti murtaa'e jechaadha maatii Waaqayyo. Kanaaf ajaja Waaqayyoo cabsanii har'as biyya lafaa kanarratti seera Waaqayyoo eegaa nuun jechaa jira wangeelli. Gara Waaqayyootti deebi'aa nuun jechaa jira. Garuu namni gara Waaqayyootti deebi'aatiin jiru jechaadha. Tsoomaa nuun jechaa jira garuu namni tsoomaan jiru. Har'as ajaja Waaqayyoo cabsaa jira jechaadha ilmi namaa. Egaa jalqaba isa Addaamiif karaa Hewaan nutti dhufe sana Waaqayyo biyya lafaa kana dhufee du'ee du'aa ka'ee fannoo qaraaniyoorra oolee guyyaa sadaffaa booddee du'aa ka'eetiin cubbuu keenya sana nurraa dhiqeera. Amma garuu cubbuu nuti hojjennu hundumsaa nutti lakkaawama jechaadha. Lammaffaa deebi'ee nuun du'u Waaqayyo. Kanaaf tsoomuun barbaachisaadha. Egaa ka'umsa irraa yoo ilaalle karaa kanaan kan tsoomni dhufe jechaadha. Egaa tsoomni kun immoo kakuu moofaa keessa maal fakkaataa kan jedhu yoo ilaalle bara kakuu moofaa keessa abboonnii fi namoonni adda addaa tsoomaa turaniiru jechaadha. Kakuu haaraa keessas kakuu moofaa keessa tsoomamaa ture jechaadha maatii Waaqayyo. Egaa seera ba'uu boqonnaa seera keessa deebii boqonnaa 9 lakkoofsa 9 irratti yookaan seera keessa deebii boqonnaa 19 lakkoofsa 19 irratti Museen akkamitti akka tsoomaa ture waliin ilaaluu dandeenya jechaadha. Yommuu ani gabatoota dhagaa gabatoota kakuu isa Waaqayyoo wanta si wajjin kakate gala irratti caafe sana fudhadhuudhaaf gara tullichaatti ol ba'e guyyaa 40 fi halkan 40 tullicha irra nan taa'e yeroo sanaan buddeena hin nyaanne bishaanis hin dhugne jedha. Egaa Museen gabatoota dhagaa yookaan immoo tsillaatii Waaqayyoo irraa fudhachuudhaaf tulluu Siinaa irratti gaafa ol ba'u guyyaa 40 halkan 40 nyaataa fi dhugaatii tokko maleetiin achirratti tsoomeera jechaadha maatii Waaqayyo. Kanaaf kakuu moofaa keessa abboonni tsoomaa turaniiru. Museen maal tsoome? Nyaata kamiyyuu dhugaatii kamiyyuu lagate jechaadha maatii Waaqayyo. Kanaaf nuti hin dandeenya taanaan haala kanaan tsoomuu hin dandeenya. Garuu hin dandeenyu waan ta'eef hanga sa'aatii muraasaa tsoomna. Wantoota nu furdisan immoo siruma hin tsoomna jechaadha maatii Waaqayyo. Achirraa ka'eetti tsoomni kun akka nuti tsoomnu kan ta'e. Inni kan biraa Ayihudoonni tsoomaa turaniiru. Macaafa Izraa boqonnaa 8 lakkoofsa 23 kaasnee ilaaluu dandeenya. Mootichi Faaris Haamaa kan jedhamu Arxeeksii fi namoonni gurguddoon aangoo qaban akka ittiin murtoomnee fi tsoomaniitiin jalaa ba'aniiru jechaadha maatii Waaqayyo. Abaarsi akka ittiin dhumne abaarsi Waaqayyo akka ittiin dhumne gidiraa isaanii cubbuu isaanii irraa deebi'aniitiin maal godhan jechaadha wal ga'anii tsooma labsanii hin tsoomani. Murtiin irratti murtaa'ee ture sanas maal godheef Waaqayyoon hin dhiiseef jechaadha. Kanaaf Ayihudoonni tsoomuu isaanii ilaalla. Inni sadaffaan uummata Nanawwee yookaan saba Nanawwee ilaaluu hin dandeenya. Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 5 hanga 10 ilaaluu hin dandeenya. Raajicha Yohaannis irrattis dubbisuutiin Yoonaas irrattis dubbisuutiin dandeenya jechaadha. Egaa uummanni Nanawwee laphee qulqulluudhaan waan tsoomaniif Waaqayyo dheekkamsa isaan balleessuuf yaadee ture sana maal godhe inni jechaadha maatii Waaqayyo. Egaa tsooma Nanawwee kan nuti jennu guyyaa 3 kan tsoomamtu otoo tsoomni guddaa abiyyi tsoomiin kun otoo hin galin dura torbee duratti kan tsoomame hundumti keessanuu kan beektani tsooma Nanawwee jedhama jechaadha. Egaa tsooma Nanawwee sana sabni Nanawwee gidiraa garaa waan hojjeteef cubbuu garaa waan hojjeteef Waaqayyo waan irraanfataniif Waaqayyo maal godhe isaan balleessuudhaaf yaade. Saba Nanawwee balleessuudhaaf yaade lafarraa. Kana booda raajii raajicha Yoonaasitti ergee yaa Yoonaas dhaqii saba Nanawwee barsiisi. Sabni Nanawwee gara kootti akka deebi'anii dhaqiitii irratti lallabee dheeni. Yoonaas garuu maal godhe yeroo sana isa sana dhiiseet sabni Nanawwee akka badan barbaadee waan tureef Yoonaasis
gara waaqayyootti ajaja dhiiseetiin gara biyya Tarsees jedhamu tokko doonii yaabbateetiin yookaan bidiruu yaabbateetiin deeme jechaadha maatii waaqayyo. Ajaja waaqayyoo bakka jedha dhiisee gara biraa deeme. Yeroo sana waaqayyo yeroo inni bidiruu sana yaabbatee deemu sana qilleensa jabaa itti erguudhaan bidiruun sana akka raafamtu taasise. Bidiruun sana akka kuftu taasise. Galaanichi liqimsuudhaaf jedhe jechaadha bidiruu Yoonaas keessa taa'e sana. Egaa yeroo sana warri bidiruu sana keessa jiran maaliifin akkas taane maaltu nutti dhufeedhan eeyutu gidiraa hojjete nu keessaa jedhan yeroo sana Yoonaas yeroo isaan kana dubbatan hundumaa irrafa ture. Warri bidiruu keessaa Yoonaasitti siqanii maaliifin ciifta yaa namana maal taate ciifta nu tokko fuudhaaf dhumuudhaaf jirra mee tarii karaa kee waaqayyo nu yaaddachuu danda'a ta'a ka'iitii waaqayyo kee kadhadhoodhaniini. Egaa innis gaafa ka'u bidirittiin kufuudhaaf waa xiqqoo tafte bishaan galchuu jammarteetti. Egaa maal taate teessa deemtan nama waaqayyooti garuu balleessaa dogoggoran hojjedheedheeni. Egaa isa kana dura eeyutuun badii hojjete laata kanaafuu ixaa buufachuutii qabna abbaa ixaan itti baase laga kanatti gannaadhaan gaafa ixaa buufatani Yoonaasitti ba'echaan. Ati eessaa deemta nama nannaani anoo nama waaqayyoon ture anoo raajiin ture. Bakka waaqayyo na erga dhiiseeni gara biraa deemaa jira waaqayyo jalaa fagaachuuf dhokachuu yaade kanaaf iyyuu anuma laga kana keessatti naga taa'i bidiruun keessan nagaas ni deemti jedheen sana booda isaanis Yoonaas fuudhanii gara galaanaatti gatani isaanis bidiruun isaanii nagaa taateef hin deeman jechaadha. Gaa Yoonaas waaqayyo Yoonaas akka badotoon taane akka deebi'u waan barbaadeef qurxummii guddaa tokko ajajuudhaan akka liqimsu maal godhe hin taasise. Sana booda qurxummichis maal godhe Yoonaasin hin liqimse jechaadha. Guyyaa 3 halkan 3 maal godhe garaa isaa keessa ture garaa qurxummii keessa. Sana booda Yoonaas achuma keessa taa'ee gaabbii gale. Gaabbii gale akkuma inni gaabbii galeenis waaqayyo guyyaa 3 booda qurxummichi akka baasee galaana qarqaratti tufu taasisee otoo maan ta'in guyyaa 3 halkan 3 garaa qurxummii keessa erga tureen booda maal ta'e hin ba'ee jechaadha maatii waaqayyo. Kanaaf egaa booda gara waaqayyootti deebi'ee ajaja waaqayyoo sana fudhatee biyya Nanawwee deemee irratti labse guyyaa 3 fi halkan 3 akka tsoomanis maal godhe in ajajee sana booda maanguddoonni mootonni horiin isaanii illee akka midhaan hin nyaanne akka marga hin nyaanne taasisanii guyyaa 3 tsoomanii jechaadha. Kana booda waaqayyo saba Nanawwee balleessuudhaaf kan yaade sana maal godhe in dhiiseetiin arjummaa isaatiin ifama isaatiin isaaniif dhiise jechaadha maatii waaqayyo. Egaa inni kan biraa Namiyaa laaluu hin dandeenya. Namiyaa kan jedhamu gaddaa fi laphee cabaadhaan tsoomuu isaa raayicha Nahamiyaa boqonnaa 5 lakkoofsa 4 fi Saamu'eel 1 boqonnaa 7 lakkoofsa 6 laaluu hin dandeenya. Namiyaanis akka tsoomaa ture. Inni 5ffaan Daani'eelis akka tsoomaa ture laalla. Fuula isaa gara waaqayyootti deebisee guyyaa 21f foon dhadhaa fi dhugaatii adda addaa lagatee tsoome jechaadha. Eenyutu Daani'eeliin. Raajicha Daani'eel boqonnaa 10 lakkoofsa 1 kaasuutii hin dandeenya. Ilaaluu hin dandeenya. Raajichi Daani'eel yeroo tsoomaa turetti foon illee hin nyaanne dhadhaalee hin nyaanne dhugaatii adda addaa illee hin dhugne jechaadha maatii waaqayyo. Kanaaf achirraa ka'uudhaan kan nuti tsoomnu foonii dhadhaa fi kanneen kana fakkaatan malee callisneetiin miti jechaadha. Egaa kan akka Daani'eel kan akka Daawit fa'aa tsoomaa turani. Har'a biyyi lafaa kunoo Daani'eelii fi Daawitiin caalu laata fooniif dhadhaa maaf tsoomnaa kan jedhanii dubbatan. Kanaaf inni kun beekumsa toon taane wallaalummaadha. Kanaaf abbootiin keenya darban waan tsoomanii fi nutis isaanumarraa barachuudhaan tsoomna jechaadha maatii waaqayyo. Inni kan biraa tsooma kakuu haaraa keessa ilaaluu hin dandeenya. Kakuu haaraa keessatti tsoomni akka kakuu moofaa bu'aa foonii qofaaf osoo hin taane yookaan immoo badii jalaa ba'uuf qofa osoo hin taane bu'aa lubbuutiif tsoomama jechaadha. Egaa bara kakuu moofaa keessa saba Nanawwee soo laalle warra kaanis soo laalle abaarsaa fi badii garaa garaa jalaa ooluudhaaf kan isaan tsoomaa turan. Amma garuu akkasumatti kakuu haaraa keessatti fayyina lubbuutiif tsoomna malee fayyina fooniitiif qofa miti jechaadha. Fayyina foonii keenyaaf eeyyee nu fayyada. Garuu irra caalaa kan nuti tsoomnu lubbuun keenya akka mootummaa waaqayyoo argattuudhaaf malee foon keenya akka gammaddee jiraattuuf miti jechaadha. Kanaaf tsoomni kakuu moofaaf kakuu haaraa garaagarummaansa inni kakuu haaraa irra caalaa kan nuti tsoomnuuf bu'aa lubbuu keenyaatiif jechaadha. Egaa kakuu haaraa keessatti tsooma kan eegale waaqayyoodha. Gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos gadaama Qorontositti galuudhaan nyaataaf dhugaatii tokko malee guyyaa 40 fi halkan 40 tsoomee ture. Tsooma guddaa kana wangeela Maatiyos boqonnaa 4 lakkoofsa 1 hanga 20tti ilaaluu hin dandeenya jechaadha maatii waaqayyo.
Egaa yeroo kanasi erga tsooma raawwateen booda seexanaan qorame wangeela Maatiyos boqonnaa 4 lakkoofsa 4 irratti ilaaluun dandeenya. Jalqaba ilma Waaqayyo yoo taate dhagaa kana buddeena godhii nyaadhu jedheeni. Ergamoonni keessi eegu mana qulqullummaa irraa of darbadhu jedheeni. Naaf sagadii jedheeni jechaadha maatii Waaqayyo. Eenyutuun jedhaan Waaqayyoon jedha seexanatu Waaqayyoon jedha. Qormaata akkanaa kana dhiyeesseef jechaadha. Egaa Waaqayyos deebii akkam jedhu kenneefi yeroo inni ilma Waaqayyo yoo taate dhagaa kana buddeena godhii nyaadhu gaafa jedhuuni ilmi namaa buddeen qofaan hin jiraatu jedhameera jedheeni. Yeroo inni ergamoonni keessi eegu mana qulqullummaa irraa of darbadhu gaafa inni jedhuuni Waaqayyo uumaa kee hin qoriin jedhameera jedheen. Yeroo inni naaf sagadi jedhuuni Waaqa tokkoof qofa sagadi jedhamee barreeffameera jedheeni. Egaa deebii akkas jedhu kana maal godheef jechaadha Waaqayyo gooftaan keenya deebii akkas jedhu kana deebiseefiitiin jira jechaadha maatii Waaqayyo. Kanaaf walumaa galatti tsoomni kakuu haaraa keessa tsoomamu akka tsooma kakuu moofaa keessa otoo hin taane akka lubbuun keenya faayidaa argattee lubbuun keenya gara Waaqayyootti deebitee dhaaltuu mootummaa isaa akka taanuufi kan nuti tsoomnu irra caalaa jechaadha. Inni kan biraa maaliifin dhadhaa fi foonfaa tsoomna jennee olaalle dhadhaa foonfaa maaliif tsoomna jennee olaalle jalqaba Waaqayyo Addaamii Hewaaniin biqiloota akka nyaatan ajaje. Jalqabuma isaa olaalle seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 9 irratti biqiloota gannatti kana keessa jiran hundumaa nyaadhaa itti fayyadamaa jedheen. Biqiloota akka nyaatan kan ajajaman jechaadha. Inni kan biraa Hisqeel boqonnaa 4 lakkoofsa 9 irratti ilaaluu dandeenya. Waaqayyo Hisqeeliin xaafii, ajjaa, misira, baaqelaa, garbuu fi qamadii akka nyaatu ajaje malee foon hin ajajneef. Isa kana nyaadhodheen Waaqayyo eenyuun Hisqeeliin maal nyaadhodheen xaafii, ajjaa, misira, baaqelaa, garbuu fi qamadii akka nyaatu ajaje. Foon nyaadhu hin jenneen. Maaliif foon yeroo hunda yoo nyaate foon yeroo hunduma yoo nyaanne hin quufna hin furdanna Waaqayyoon irraanfanna jechaadha yaa saba Waaqayyoo malee waan biraatiif miti. Kanaaf immoo Hisqeel isa kana akka nyaatullee ajajeetiin jira. Raajicha Hisqeel boqonnaa 4 lakkoofsa 9 irratti dubbisuutiin dandeenya jechaadha. Kan biraa mata duree godhannee akkuma laalle tsoomuurraan kan ka'e jilbi koo ni hollate foon anarraa dhume nan huqqadheedhe Daawit. Kanaaf qulqullichi Daawit yeroo kanatti maal ta'e jechaadha. Tsoomuurraan kan ka'e dadhabee qaamni koosi dhadhaa dhabee nan huqqadheedha. Egaa kitaaba abbaa 81 irratti olaalle. Gaan isaanii irratti abbaa 66 irratti illee olaalle tsoomuurraan kan ka'e jilbi koo ni hollate foon anarraa dhume nan huqqadheedha. Foon koo tsoomiidhaan dadhabde qaamni koo dhadhaa dhabee nan huqqadhee jedha jechaadha. Isa qulqulluu isaa olaalle. Egaa kanuma irratti olaalle tsoomuurraan kan ka'e jilbi koo ni hollate foon anarraa dhume nan huqqadheedha. Egaa foon akkamitti na duraa dhuma laata? Yoo foon nyaachuu baanne, yoo dhadhaa nyaachuu baanne, yoo nyaata filatamaa nyaachuu baanne hin huqqanna jechaadha. Kanaaf Daawit foon filatamaa nyaanne, nyaata madaalamaa nyaanne jechaadha. Yeroo tsoometti. Kanaaf kan nuti tsoomnu. Raajicha Daani'el boqonnaa 10 lakkoofsa 2 irratti se olaalle. Ani Daani'el bara sana torbee 3 gaddeen ture. Ani nyaata fo'amaa foonii fi daadhiin wayinii afaan koo hin seennedha. Ani Daani'el bara sana torbee 3 gaddaan ture. Ani nyaata fo'amaa foonii fi daadhiin wayinii afaan koo illee hin seennedha. Egaa isa kana dubbisanii laata warri manaafiqii maatii Waaqayyo. Kanaaf tsoomuun akka barbaachisaa ta'e wantoota nuti amma tsoomnu kana wangeela keessatti abbootiin darbanis tsoomaa akka turan asirraa hubachuutii hin dandeenya jechaadha maatii Waaqayyo. Kanaaf maaliif dhadhaaf foonfaa tsoomnaa kan jedhu isa kana nama sin gaafateef deebisuutii hin dandeessu jechaadha maatii Waaqayyo. Egaa haala kanaan tsoomuurraan kan ka'e jilbi koo ni hollatee foon anarraa dhume nan huqqadhee kan jedhe qulqulluu Daawitis isa kanaaf jechaadha. Wantoota nuti amma tsoomaa jirru kana waan tsoomaa turaniifi jechaadha maatii Waaqayyo. Egaa isa kana haala kanaan hubachuutii qabna. Guyyaa boruus immoo faayidaa tsoomii immoo maal akka ta'e walumaanuu kan barannu ta'a. Nu gidduutti argamee kan nu barsiise kan nu gorse maqaan Waaqa keenyaa baraan gabaraatti kan galatoomee kan ulfaatanuuf haa ta'u galanni Waaqayyoof haa ta'u hanga bara baraatti amiin.